gowwaan innacho suura paantiif xuuxmaaja yoo ofii keetii barbaadde ofii keetii xuuxmaajaaf ijoollee irratiin jedha jira ofii keetii xuuxmaajaaf paantii dira nuti mastaawati keessan uf laali mee waan uf fakkaatu uf laalta ofii keetii jechuudha mucaan dhiiraa ijoolleen dhiiraa jechuudha warreen suura akkana naa ergettan ofii keetii diradhu mastaawati abbata keessan uf laalime waan ati fakkaattu bara wallahi ilmoo namaa fakkaattu qullaa jechuun gin alhamdulillah rabbiin nu sattareeti kun uffannee seeran kabajaan uffannee yoo namni isin fuuldura ba'umootu hin maraattan sammuun keessan inna hin maraatin ashi mee amma maal balleessimee shaarmuuxa buttaana kanaan jetteen arabsatan mee maal balleessi kabajaan uffannee shari'aa isin fuulduratti ba'e wanta hin balleessin jira ka shaarmuuxa jettanii durriyyee kaafattu naan jette mee waanumaan balleessanatti himame kun guutuu uffannee isin fuuldura ba'e mee waan hin balleessanatti hima dullatti fakkaadhee isin fuulduratti ba'uun kiyya shaarmu durriyyummaan jaartii fakkaadhee jechuudha. Faashinii shan barbaadanii asitti boodii diradhee mataa kiyya faashinii farrazee shoortii diradhee isin fuuldura yoo ba'e koomantii 3,000 4,000 ta'a koomantiin jechuudha. Gin alhamdulillah rabbiin na sattaree jira uffannaa kiyya guutee uffanne neenja yoo kanaaf rabbiillee nannoo na godhe neenja. Innaa jechuun warreen shamaraa wanni isin gorsu hin jira isin addatti jechuudha ijoolleen dhiiraa warreen shamaraa waan isin gorsu suuraa badduun ergina ishee rabbii keessanii jedha suuraa badduun ergina maqaa rabbiin jechuun mucaa wayii erginaan jedhan kun gilxii hinti maageeffanna warreen shamaraa keessattuu mucaa wayii suuraa teenaa ergi suuraa akkamisi erga wannoo saniin ka'eeti akka faashinii sanitti shoortii diradhu na ergi an asitti sitti hima icciti ijoolleen dhiiraa baalagedha osoo kabaja qabdan icciti teessan isin ooyisaayyuu gin baalagee waan taataniif icciti teessaniin ooyisu warreen dhiiraa jechuun warreen baalageen icciti teessan ta'an Facebook irratti himaa jirutun wanta ugaa waan taateef ittiin hin qaanfadhu ugaa waan isin jettan dubbataa jira osoo soba dubbannee ni qaanfadha gin ugaa waan taateef hin qaanfadhu ugaan ni qallaxxi malee hin cittu kanaaf ugaan dubbanne warreen dhiiraa jechuun warreen suuraa akkasii ergettan osoo akkana xaqallatanii shintibeetti gattanii jecha akkasii jechuudha. Dhageettee jirta kalaas uf kabaji haa si ergitu kalaas fiqir iska maqaabiri yoo si ergite rakkoon qabu gin fiddee Facebook irratti boot Facebook koomantii qofa laalini koomantii miti kalaaluu qabdu safuu laaluu qabda safuu maal akka ta'e hubadhuuti laali ati koomantii dhufanii sitti caraacaraan koomantii maastikaan bitachuu edda moo qallabaan bitachuu edda bada gowwaa wallahi lazim gowwaadha namni tokko koomantii malaadha mee koomantii namni mee hagarraa koomantii kun anaaf homaa angoone maraa ummanni narra maraachu malee homaa angoone Facebook irra sa'aatii 24 oola gin ijjiti yakun akan na tabalaashaate lafateette na isinitti himeen jira isinitti liivii isinitti eeressee jira har'a macarashaa liiviin nu raawwashi iifama wajjin inna sirba dammoo hin cufe hin barbaanne mee warri narraa baay'ee baqa baay'inaan jettan natti madafa hin baay'aa toorarra warreen baay'inaan jettan lakki nutti tolte taphannu naan jettan hin taphannu madaamin tiyya mana hin jirtu madaamin rabbu isin deebisin asitti inni jechuudha inna madaamin hin jirtu jaarsisii hojii wakii deemtana fakkaate gosho isi qorra kanaan jaarsa hojii shaashaa jechuu deemte miskiina maal qabe isin malee isin hojii shaashaa jedha kun qorri hukkee narraa kaasee na daalacheesse qorri na daalacheesse qorri baranaa muluma maraate wallahi ka baranaa raajii qorri baranaa raajii nutti taate oromoo miskiina bar nuti ummanni oromoo miskiina wallahi ummanni oromoo miskiina shamarri moo gowwaadha ijoolleen dhiiraa qaroomaan isaanii ijoollee dhiiraa moo wallahi qarooma warreen dhiiraa qaban nuti gin shamarra moonyi keessatti ta'a akkanaatuun fa'a moonyi maaliif moonyi jedhi ka liivi kalee enga doraabe irratti arraba ukkeenarraa kaasanii gina dhaqnee deebi'ee fuuldura keessanitti ba'e kun immoo moonyummaa osoo hin taane kabajaa isinii qabu waan ta'eef jecha nama waan hin dhageenyeef liivi enga dama koomantiin arraba bichaadha wallahi ogasaa isinii himi koomantii gara kumas meeqatiif deemagin hunduu arraba bichaa amma arraba ande maal baleessa akkasin arrabsaa baatan astoof osoo arrabni nama raachi anumatu maraata yookiin arrabni nama maraachu homa nama godhu kanaafuu jechuudha warreen nama arrabsitan stop afaan na goggooge afaan na goositan
Nyaachudha. Attisaadamu. Nama dharabsana. Nama dharabsana. Warreen nama dharabsitan. Dhaaba. Warreen suuraa badduu natti ergi jettanillee dhaaba. Imo kiya wallahi yoga imo kiya dileeti go ishi warren imo ra Facebook la ko Facebook ra fatani imo ra natti bilbiltan kuno asman isini hima la gefanna imo dileeti go warren la ko kiya Facebook ra buftani imo ra narra katakat an imo kiya dileeti go ne mafi imo mafi WhatsApp zamzami miskina homan qabdu imo dileeti go WhatsApp dileeti go Facebook qof enu je dileeti go zamana kana sodan namni goshote video call yo jahasan birqi go video call yo jasof tachu copy gon akayo basan deme agefete imo video call yo te jasof copy gon et posti gon egasi manja janjana imo WhatsApp akum itti fufen jire janjana ni WhatsApp akum itti fufen jira inna kanuma sodaane wallahi imo delete gone walla imo kiya delete go isal fatne sodaane zamanni sodaachise qiyaman gawo heddi qiyaman uf heddi walla sodaane na jajjarsita bakunda rabbi sina jajjarsu ma kan na jajjarsita imo goso kiya walla imo kiya so sentimechu imo kiya so sentimechu Facebook ra la koso gadi bufatan nam ibba afur kanatti bilbilochu takitti jalan kaasu kuno isini hima asratto echu ukke isin ra kaas isin ran kaasu jibbate sawan intane wanna soda uf ani video call unfa hasaurra ummata fundra takalta hasauna wayya unfa hasay bro Facebook raggan isani zamzamin janajanti imorran zamzamin qulla hasufti jettani maqan nabadurra akkati fil lafiti sino jindubbachuna wayya inna kunille icciti dhaka zamzamin icciti ufin oysitu jettani zamzamin icciti ufin oysitu icciti jechuun maal akka ta'e hubadhu dur icciti jechuun zimlo icciti jedhamu icciti jechuun jechoota ijoo kana osoo hin taane icciti jechuun nin jira icciti wayitu jira ta addaa guddoon jechuudha inna kun xaba malee icciti miti zamzamin icciti ufilleen oyfattu zamzamin nyenyenyenye icciti jechuun maal nime beek tokko iccitiin jechuun iccitiin nama afuritti himama isa tokko icciti eenyu takka himattu sitti immoo rabbii keetitti himatta lammaffaa jaalallee kee ka onni irraa jaalatutti himatta sadaffaa haadha keetti himatta afraffaa mootu hiriyyaa ta'e ta shamara ta akka onneetti jaalattu ta isii malee onnoon keen hojjanne dhiigni keen hojjannetti himatta malee iccitii deemte poostiin godhin iccitii kee poostiin godhin as keessatti kaayyaa itti qolloo fi akka hin qoshooshne si jalaa jechuudha iccitii maal akka ta'e hubadhu anna takka kaleessa an kolfee waa poostii goonaan zamzamin iccituu fi poostii gooti balaa zamzamin gowwaana ta iccituu fi poostii gootu gowwaana wallahi iccitii kiyya anatu beeka iccitii kiyya jechuudha icciti jechuun maal akka ta'e beeki dur icciti barreessuma qofa osoo hin taane hiikkaa iccitii beeki eshi samta hala suura kiyya kakaleessaan poostii godhe irratti jechuudha si argadha qooy akkan aarsitetti naftu ka jedhan xabaafin gubbarraan barreesse poostii godhe ishina ufte zamzami ati icciti matee tanalleen oyfattu si arga jechuun iccitiin si argadha jechuun icciti osoo hin taane si qabaa gaafa si qaba kiisingii si godha wayin mootu si tumaa jechuudha malee kun icciti miti anna kanaaf maan nyaataa wanno nyaadha maal jedhama ba'alla maqaan isaallee hin beeku meenatti nyaachuu malee maqaa hin beeku arabiffaan wanno jedhama arabiffaan inabii jedhama kun Itoophiyaa jira asli Oromiyaa keessa eessa jira kun Oromiyaa keessa jiraate maaltu bade Oromiyaan kana raammoo seeti kan biyya keessa soo ta'e jechuudha badii mucatti raammoo nyaatti moo walla nu bar ummanni Oromoo gowwaana nu ugaa sinime ummanni Oromoo gowwaana wallaahi gowwaana maan beenu bar
Ana masomaatii makiyya bira taa'ee kana nyaanne. Sirna micatii maan nyaataa jirti. Sirna micatii maan nyaati micatii kana gate yennoo qoshaashan nyaatini. Kun garuu vaayitaaminii inni kun ammatee taa'u isin hin beektan. Vaayitaaminii guddaa qaba inni kun jechuudha. Limbisni dheeresse na fakkaate. Torarra ba'u. Sitti haa toluu. Na harkaa kufe. Nanta waa isin gaafadhu. Liibii har'a bicha waan oraa baduuf maraataa jira. Har'a bicha kazaan afoonaa lillahi hundi keessanuu naa dhiifama naa godhaa. Feesbuukii cufeedha. Kazaan nyaata wayii fidaa namni maqaa nyaata kanaa beeke badhaasa guddaa qaba. Nyaata wayii fidee ufaa. Nyaata wayii fidaa namneen nyaata kan arabiffaa maqaa isaa beeke badhaasa guddaa. Dafa namni kana beeke. Dafa naa hima namni nyaata kana beeke. Namni nyaata kana beeke dafaati naa hima namni nyaata kana beeke. Jaarmaan itillee in jira. Su'uudillee ni jira. Bakka biraa eessa jira? Dubaay. Inna kana namichatu Ameerikaa fidee ofe. Anumaa jedhee achi fidee ofe. Mee dafa nyaata kana maqaa isaanitti hima. Iman kottume. Imo hin qabu nageetu wanna naasoo man dhagenne hin qoyu man Oromoo wanna namni haasoo dhageettani. Imo dileetii godhe hin qaban imo WhatsApp illee hin qabu imo illee hin qabu. Soba seetani. Mee nyaata maqaa kana natti himaa oduu isa. Maalini nyaanni kun nama tokko illee gaafadhu deebisuu dadhabani. Dafa nyaata kana maqaa isaa. Garaa fuulli oksaan qaba hin qabu. Inde nama nyaatetu jiraata. Isin osoo nyaachuu baattanii yoo na Facebook irraa dhiisiti itti irratti goggoydanii haftan. Osoo nyaachuu baattanii. Koomentii nama barreessatan hin dandeenye. Namni nyaanni ijaanuun argu ijaanuu argitee koomentii hin barreessitu. Eshi yoo hin nyaanne koomentii dandeettee hin barreessitu. Kanaafuu nyaata nyaachuun sodaatina asitti gadi fixa. Leelaa olla wacii leelaa olla gabii.